maal ajamtu maal ajamtu naanim ture manni warra guttaafa kan maame kanaamiti yoo barbaadde sin geessa malee way hedduu garaa nama nyaata dhugaa mallaqa si barbaachisu fudhattee deemi ana kun nan barbaachisu duuba maal barbaaddeetti si wajjin jiraachuun barbaade yeroo si fakkaatu dubartii akka kan keetii argatanii dhiirti kamuu waan diddu sitti fakkaata Dinu naaftaha ani uma surprise tinaaf defanani laaluudha jettere ayya malaa wow kunan maafi waa malee dubartiin takka kaatee si wajjin hin galtu takka warra keessantu warra isaanii hammeesse taha takka ammoo simatu isii tana hammeessa faata hiyyeessa ta'anii dhalachuun salphina miti bar hiyyeessa ta'anii du'uutu salphina malee Miras no beru. Dirti ana malee magaalaa tana keessa ni jiru. Yeroo takka harmata keessi kenna dhugaa murteessuun nan Haqa miskiinaa nyaachuuleen tursiisuuleen hojii ofii balleessu. akka hadhaa hirriba bareeda rafeen beeku. Achi garagalii la maanu laalta achi garagalii ka xiqqoo achi garagalii ka uffata jijjiiranna. Tole. maal jettee Abbaan kan keetuu kasi dhalcheessi gatee an akkamis hin galu. kan abbaan qaba Maaltu akkana si godhe? Dhugaafeeti wanni isin jechaa jiru hanga amma jaalalummaa ta'e masanti. Dhiifama naa godhi. Dhiifama si gaafachuuf hin jaalan ta'e. Fakkii jaalalaa lola sammuu fiilmii afaan Oromoo sa'aa tokko ol kan deemu guutuu isaa daawwachuuf guyyaa 2 qofa nu eeggadha.